Harkafuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu nageenya keenya kan kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan maratti isin dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin mana barumsa bu'uura boruu Sheek Bakrii Saphaloo lammaffaa magaalaa Boroodaatti argamu isin daawwachiifnaatiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Barnootani daa'imman barnootani firri koo barnootani lammii koo barnootani maraa kan mootani dadhaabbata tolii ka'ii dadhaabbata tolii ka'ii dadhaabbata tolii ka'ii. Daa'imman bu'uura boruu kunis barnoota isaanii irratti haala gaariidhaan qabatanii sagalee miidhagduudhaan bakka takka nuuf sagaleessanii kan jiranidha. Daa'imman kunis waan barsiisonni isaanii barsiise haala gaariidhaan qabatanii afaan Ingiliffaa, afaan Arabaa, afaan Oromoo, afaan Amaaraa haala gaariidhaan lakkoofsa waamaadhaa kan jiranidha. Daa'imman bu'uura boruu kanaafis haaluma ammaan tana daawwachaa jirtan kanaan nyaanni godhamee dhiyaatee fi nyaachisaa kan jiranidha.
dura buutuun mana barumsa bu'uura boruu Sheek Bakrii Saphaloo lammaffaa magaalaa Baroodaa kan ta'an barsiiftuu Masarat Dajaneem haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada walii galaa nuuf laatanii kan jiranidha. Mashee galatoomaa jecha ani maqaan koo barsiistuu Masarat Dajaneem jedhama. Manni barumsaa koo mana barumsa bu'uura boruu Sheek Bakrii Saphaloo lammaffaa magaalaa Baroodaa keessatti argama. Dura buutuu mana barnoota bu'uura boruu Sheek Bakrii Saphaloo lammaffaa. Haala baruu barsiisuu haala mijataa fi si'ataa ta'een itti jirra. Barattoonni kun sadarkaa lamatti baratanii sadarkaa amma irra jiranitti gulantaa lammaffaa fi gulantaa tokkoffaa qabna. Gulantaa tokkoffaa daree lama qabna, gulantaa tokkoffaa daree sadi qabna jechuudha. Urmii 6 fi 5tti adda baasnee gulantaa isaaniitiin barsiifna. Barattoonni urmii 6 kejii bara darbe barachaa turanii daree lammaffaa dabarsin bara dhufuuf kutaa tokkoof qopheessinee barattoota ciccimoo goonee maqaa isaanii waan hunda akka adda baafatan qubee hunda aarraa kaasee hanga zaatti lakkoofsota jiran maqaa isaanii wantoota naannoo isaanii ibsu akka danda'anitti barataan kun qopheessinee kutaa tokkoffaatti dabarsuudhaaf qophiirra jirra. Bu'uura boruu tokkoffaa immoo bara dhufu bakka urmii daa'imman 6 kana akka ga'aniif wantoota isaan barachuu qaban hunda barsiisuu fi shaakalchiisuutti jirra. Barattoota daa'imman kanaaf nyaata dhiyeessaadhaa kan jiru Buusaa Gonofaati jechuudhaan barsiiftuu Masarat Dajanee dubbataniiti jiran. Nyaata kana Buusaa Gonofaatu dhiyeessee daa'imman kun yeroo nyaata nyaatan barnootaan si'ataa ta'anii mana barumsaa kanatti baay'ee akka saffisaan dhufan taasisaa waan ta'eef nyaata kana kan nu dhiyeesse Buusaa Gonofaati jechuudha. Wanta hundayyuu hanga nama tajaajilaa nama nyaata kana qopheessuu qabna. Bakka haaluma isin argitan kan haala mijataadhaan nyaachisuu irraa jechuudha. warra daa'imman abdii boruu akka isaanitti barsiisaa jiraniifis daa'imman kana kunuunsanii akka barsiisan ergaa isaanii dhaammataniiti jiran. Mana barumsa bu'uura jechuun bu'uura waan tokko mukti tokko yeroo ammarraa qajeelee karaa duraattis ni qajeela jechuudha. Bu'uura boruu qopheessinee ifa boruutti ceesisuudhaaf warra boruu dhufuufis manni barnootaa kun ergama qaba. Mul'ata qabaa, bu'aa qabaa, kaayoo qabaa jechuudha. Galma qaba barumsaa kun. Kanaafuu dhaloonni boru dhufuus bu'uurri boru maal akka ta'e hubatee qajeellotti ilmaan har'a barate muka xiqqeenyarraa jallannaan qajeelchuun hin danda'u. Barataa bu'uura boru keessatti qajeelaa amma itti jiru kanatti kana daran ta'e bu'uurri boru hanqinaalee jiru hunda fooyya'ee akka itti fufuu baay'ee bareedaadha. Namatti tolaa. Isiniin jechuu barbaada. Irra deddeebitanii akka nu laaltaniif isinii dhaamna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barumsa bu'uura boruu Sheek Bakrii Saphaloo lammaffaa magaalaa Baroodaatti argamu kan isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadiin torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayatti. Barnootani daa'imman barnootani firri koo